Halaala waliin hin dubbanne homaa haasaan hin danda'amu jedhani. Nyaatumti anarraa dhaquu qofaa fi jiraachuusaa qofa adda baafadhee dhufe. Mana murtii dhiyaataniiru? Hin dhiyaanne kaamaan dhageenye nuyi. Namni itti dhaqes anuma malee namni biraan jiru. Mana isin jiraatan keessa akka baatan ajajamuu dhageenya wanni kun dhugaadhaa? Dhugaadha. Gaafuma isaan qabamanii bariituudha kan dhufan naannoo sa'a 3 irratti. Guyyaa kaleessa jechuudha? Naa dhufanii guyyaa 3 keessatti akka mana gadhiistanii an jedhu ergaa lafa kaa'anii deemanii. Eeyoodha isaan? Warra kiraay beetochiidha jedhanii ergamnee dhufnee jedhanii. Manuma mootummaati? Mana mootummaati. Yeroo muudaman kanatti galtan jechuudha akkasii? Guyyaa 3 kaleessa naannoo sa'aatii 3tti himanii har'a ganamas dhufanii deebi'anii amma immoo xaalayaa kennaniitu ba'an jechuudha. Boruu sa'aatii 3tti akka gadhiistanii yoo hin gadhiisnu jettan meeshaa keessaa qabdan guurree magaazana qopheessinee achitti geejjibsiisnaa gatii geejjibaa fi mana kiraa magaazalichaa immoo isintu kaffalataa han jedhutu irra jira xaalayicharra. Kanaaf ammas maal gochuu yaaddarree? Amma barumsa asitti jalqabaniiru ijoolleen maatiin biraas nu bira jira. Akkuma carraa dhuma uummata kaanii nama karaarra buluu yookaan karaattis ba'uu malaka. Wanni asitti jalqabne baay'eedha. Boru sa'aatii 3 irratti maaltu akka ta'uu mal ilaaluuf ta'e. Himannaa jabaatu irratti dhiyaate gama mootummaanii akka hidhattoota wajjin hariiroo qaban fa'itti. Himannaa kana irratti isin akka haadha warraa isaaniitti maali yaadi keessan? Nuyi amma amanamaa ta'ee akka hojjetu carraaqqii isaa asiifachiin kun dhugaadha hoo jedhu kun ammoo isa mormaa asiifira horachaa achi namaan citaa. Humna isaa guutuu fayyadamee akka paartii kana keessatti shoora olaanaa taphatee numiti warri beeku numa beeka yaa haaluu waan ta'iniin ala beekamaadha. Inni garuu immoo dhugaasanii galchuuf hin barbaanne dhiibbaan kun an eegale naannoo irraayi sanis laalatuma turre dhufuu han jedhu tilmaamuu baannus garuu inni amanamaa akka ta'e hin beeka ofii kiyya. Nama akka amma miidiyaa irratti wanni gubbaarraan barraa'e akkasitti isa ibsa jedhee gonkumaan itti naman. Maqaa qabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuu takkaa nagayaan jiraatee hin beeku, takkaa qananii hin beeku. Silaa hojjetee akka nama kamuuttuu nama jiraachuu danda'udha. Garuu san hin goone. Odu nama bu'aa barbaadu ta'ee dadhabee jedhee gara ofiititti goruu numa danda'a. Garuu akkasii miti inni amallisaa. Amma yeroo torban darbee isaan dubbisne sababa rakkoo nageenyaan maatiin isaanii akka buqqa'aa jiran nutti himan. Amma immoo isaan hidhamaniiru. Tarii hidhamuun isaanii isin maatii isaan irratti dhiibbaa hangamii fide. Tarii immoo koo caalutti ba'uu danda'an jettanii yaadduu akkasii qabdu. Jiraachuu danda'ee mana keessaa guyyaa 3tti ba'aa jechuun kireeffachuun sa'aatii kanatti Finfinnee keessatti akkam akka ta'e namuu hin beeka. Qaala'insi jireenyaa akkam akka ta'e namuu hin beeka. Mana kiraan lafa barbaaddu fi gatii barbaaddu nuu barbaaddee argachuuf guyyaa 3 ol sitti fudhachuu danda'a. Yaa jireenyaaf oduu hin taane wannumti fedhee akka nurratti raawwatu akkuma waan bu'aasanii nu gataniitti ilaala. Amma poolisiin yeroo sakattaa taasise mana keessa wantoota garaagaraa arguu ibsee yeroo kun ta'u isin achi turtanii? Mana jiraadhu sani amma dubbiin suni ani jechuun karuma ofii jedhanii irra akka namni deemu dhiibbaa gochuu namni akka bakka rakkoon jirtu hin tuqne sosodaachisoodha yoon ta'iniin ala namuun eegu isa iddoo kanatti wanni dubbatame baay'eedha wanni gubbaarraa tarreeffame baay'eedha. Sun hunduu gaafasuu jechaaniin ture miseensota poolisii federaalaa buukiiwwan tokkiin innaa daraddaran buukiin kunniin hanjoolleeti kun kiyyaa birrii irra jirtu tanaa oduu laaltanii tarii hin beekamu waan boruuf iftaan dhufu oo birriin 2 jiraate yoo 200 jiraate miliyoona 20 fi miliyoona 2 jedhamee wanni taphatamu jiraachuu danda'a jedheeniira. Amma warri yeroo san turan ragaa naa ba'u miseensota federaalaa baay'ee walakkaa dhaabbadheen dubbadhe kana odumaa fi hin ba'in. Uumaa rakkoon hin jiru jedhanii wanni sodaanne sun wanni nuti onnoo jenne sun akka eegnetti ta'uu baatus bakka sittanii odunumaa irratti jechuu baadhee natti tola. Garuu immoo waan obbo Taayyee ibsuu miti wanni achi jiru. Gaafa to'ataman eessatti to'ataman? Manumatti homaa dheessuuf yaaliin goone
sa'aatii 5 halkan keessa sa'aatii 5tti an dhufanii ganaannoo sa'aatii 9tti sakatta'insan deemaan geggeeffame almost 9:45 irratti dallaadhaa fuudhamee ba'ee garuu yaaddoon keenya baay'ee dhabeeki yoo dhageenyu namootuma isaaniin walitti dhufeenya qaban irrattuu xiyyeeffannaa addaa qabu waan jedhantu jira otuu wal cubbisuu baannee jedhaan. Ayyee guddaa galatooma